Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu harka fuune daawwattoota YouTube kootti nagaan gosa naga'u. Har'aa immoo gatii bilookeettii kan isiniif himu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beektan BBC keessanii odeeffannoo adda addaa kanan asirratti isiniif qoodaa jiru jechuudha. Viidiyoolee hedduu maxxanseetiin jira. Viidiyoo sanas badaa daawwataa jirtanu please daawwadhaa, like, share godhaa. Chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa akkuma arguu jirtan kun bilookeettiidha. Abbaa seentii 15 jedhama. Abbaa seentii 15 kan gibbiif ta'u akkasumas kan koldarii manaa dhuuf ta'udha jechuudha. Isaan kan isiniif gatii isaa himuu ta'a jechuudha. Xiqqaasaa guddaasaa hanga xumura sagantaa kootti waliin turaa isiniin jira. Inni kun ammoo abbaa 10ti. Abbaa 10 jira, abbaa 20 jira, abbaa 15 jira, darajaa 3 jira. Kan inni ofii kootii biteedha jechuudha. Isaan kan isinitti himu ta'a jechuudha. Isa ijoon naqnaa sirriitti na dhaggeeffadha. Yoo xiqqaate viidiyoo daqiiqaa 5 waan ta'eef gaggabaabsitanii kan isinitti himu ta'a jechuudha. Egaa kan inni ofii kootii biteedha bilookeettiin odeeffannoo baasuu hin taane jechuudha. Bal'inaan kan inni isiniif ibsu ta'a jechuudha. Tokkoffaa irratti abbaa seentii 10 kan jedhamu qaqallaa'ooti. Abbaan 10 yeroo ammaa kana jechuudha birrii 48 tokkoon jechuudha. Tokkoonis qarshii 48 bitamaa jira jechuudha. Tokko jedha. Itti aanee ammoo abbaa 15 yoo ta'e jechuudha. Iskiriin irratti arguu jirtan kana abbaan 15 jira akkasiiti. Inni ammoo birrii 55 bitama jechuudha. Tokkoonis birrii 55 jechuudha. Yoo gatii mukaatii yeroo wal bira qabame ilaalamu gatii mukaatiin wal bira ga'ee jira jechuudha. Yeroo ammaa filxiin tokko amma birrii 55 hamma birrii 60ti. Bilookeettiin illee duraan achi hin turre amma dhaqeenis achi qaqqabeera. Itti aansee sadaffaa irratti ammoo abbaa 20 yoo ta'e inni immoo guddaadha. Warra ijaarsa manaatiif ooludha jechuudha. Inni baay'ee furdina qaba jechuudha. Inni ammoo yeroo ammaa birrii 70. Abbaa seentii 20 jechuudha. Qarshii 70 kan inni gurguramaa jiru jechuudha. Asirratti bilookeettiin mana ijaaruu moo mukaan mana ijaaruutu irra baajata fitaa jedhanii namoonni tokko tokko na gaggaafatu. Wallahi waan kana haqiiqa isaa adda baasee hin barreeyanii. Namni hedduun akka jedhutti ammoo akka yeroo ammaatti mukaan ijaarurra bilookeettiin ijaaruutu irra dhiyaataa kan jedhus jira namni. Duraan bilookeettiin amman ture rakkasa ture. Nama gatii mukaa ta'eenis dhaqee wal qaqqabee jira. Walumaa galatti simmintoon silaa hin hafu mana biraa. Maaliif masaratii jira, liishoo jira, girfii adda addaa jira. Silaa kana hunda ta'a yoo tilmaamame baajata kana kaalkuleetar godhamee ilaalamu jechuudha. Kan mukaatirra caala dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namni hedduunis akkasuma jira. Namoota waan akkasii hojjetanis yeroo gaafadhu jechuudha. Bilookeettiin ijaaruutu irra isa mukaarra gadi wayya fakkaata. Inni mukaa maaliif muka hedduu gaafata. Hundi isaa darajaadhaan jira. Birrii illee hedduu nama gaafata jechuudha. Mukees baay'ee qaaliidha yeroo ammaa jechuudha. Mariin tokko hanga birrii 300tiin kan bitamu jechuudha. Salagallaan illee akkasii. Kana fakkaata daawwattoota kiyyaa sagantaan har'aa kana fakkaata waa'ee bilookeettiiti jechuudha. Kanaaf egaa fakkeenyaaf mana tokko ijaaruudhaaf mana kilaasii 3-4 qabu tokko ijaaruuf haga bilookeettii 7-8-9 ni gaafatan fakkaata. Fakkeenyaaf jechuudha. Mukaan ijaaruuttis yeroo ammaa kana baay'ee tokko waddadee jira. Wanti hundi waddadee jira jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenyatti wanti rakkafnee ashaboo malee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf biyya keenyatti ashaboo warra kasa waan isin dhibu. Ashaboon birrii 10 feestaalii guutuudha. Garuu waa biraa birrii 10 amma namiti. Akkasii kabajamtoota daawwattoota kiyyaa galatoomaa horina jajjabeessaa jirtan akkasumas yaada keessan karaa koomentiitiin naaf kaa'aa jirtan hedduu galatoomaa isinan jaalladha isinan kabajaa. Anillee waan isin barbaachise gaafii keessa irratti hundaa'ee kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Isin kan isinirraa eegamu viidiyoo daawwadhaa. Viidiyoo sirriitti daawwadhaa akkasumas laayikii tuqaa. Ajajus gaaroomus koomentii barreessuu hin dhiisina. Isiniin jedhaa sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Gaafii yoo qabaattan gaafachuu hin dagatinaa. Waan hin beekurraa jechuudha. Waan hin beekne immoo gaafadheetanii kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Waan hin beekne zim jedhee yoo kayaa isiniif odeesse dubbii baajaajiileen gaddaa taa'ee gaddaa yeroo darbe dogongoree baajaajii 350 jechuu kan ture 150 jedhee hedduun keessan gammaddanii turtanii bitachuudha. Wattuu nyaata baallata. Akkasii daawwattoota kiyyaa egaa sagantaa biraatiin kan walitti deebi'u ta'a. Viidiyoon har'aa Video gabaabsitanii kan isiniif maxxansu jechuudha. Dhiyaate islaan daawwattan isin gaggabaabduu haa daawwadhaa isin jechuu barbaadetanii
Kanaafuu viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf tura. Kanuma laayikii gochuu hin dagatan akkasumas warri haaraa taatan kan isinirraa eegamu sabiskiraayib gochuudha. Yaada qabdan koomentiidhaan akka turtii gaarii isiniif haa ta'u isinan jaalladha hunda keessan iyyuu yeroo gaarii isiniif hawwaa nagaan naaf jiraadhaa isinin jedha.